Oduu ijoo Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed pireezidaantii Biraazil Lula da Silva wajjin Biraazilitti mari'atan. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed pireezidaantii Biraazil Lula da Silva wajjin Biraazilitti mari'atan. Maddeen alaatiin balaa lolaa bulchiinsa Ameerikaa Teeksaasitti uumameen namoonni 50 ol du'uun himame. Yooyaa harka fuunee akkam jirtu nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u jenna TV Afaan Oromoorraa masaatiin jaateera oduu dilbata guyyaa simbiraan geenyaan Asaantii Hasan oduu keenya ijoo isaanii dursuun eegallee jira amma bal'inaan kan itti ceenu ta'a. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed walgahii BRICS 17ffaa irratti hirmaachuuf gara Biraazil imalaniiru. Walgahichi osoo hin eegalamin pireezidaantii Biraazil Lula da Silva wajjin mari'achuu isaanii ergaa karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin ibsaniiru. Mariin kunis hariiroo biyyoota lamaanii baroota dheeraa lakkoofsisee daran cimsuun haala danda'amu irratti kan xiyyeeffatu ta'uu himaniiru. Dargaggoonni Itoophiyaa badhaatee ijaaruu fi nageenya waaraa buusuu keessatti gahee isaanii bahachuu akka qaban hoogganaan giddugala qindeessa ijaarsa sirna dimookiraasii Adam Faaraa hubachiisan. Sagantaan xumuraa sosochii biyyaalessaa ministeerri nageenyaa gurmaa'insa dargaggootaa waliin mata duree dargaggoota nageenyaaf jedhuun qopheessee gaggeeffamaa jira. Sagantaa kanarratti obbo Adam Faaraa, ministeera nageenyaa Mohaammed Idriisii fi deetaawwan ministeerotaa dabalatee dargaggoonni guutuu biyyattii irraa walitti dhufan argamaniiru. Obbo Adam Faaraa saganticha irratti ergaa dabarsaniin badhaadhina hunda galeessa Itoophiyaa mirkaneessuuf kutannoon hojjetamaa akka jiru eeruun dargaggoonni Itoophiyaa fooyyoftuu fi badhaatee ijaaruuf gahee olaanaa qabaachuu hubachiisaniiru. Gara dargaggummaan nageenya misooma guddinaa fi badhaadhina mirkaneessuuf furtuu ta'uu ibsaniiru. Dargaggoonni ijaarsa biyyaa keessatti gahee isaanii akka baataniif filmaatawwan garaagaraa qopheessuun hojjetamaa jiraachuus kaasaniiru. Ministeera nageenyaa Mohaammed Idriis dargaggoonni nageenya eeguuf gahee isaanii bahachuun biyya dhaloota itti aanutti dabarsuuf hojjechuu qabu jedhan. Imaanaa dhalootaa haalaan dabarsuuf gaheen dargaggootaa olaanaa waan ta'eef kutannoon hojjechuu akka qabanis yaadachiisanii jiru. Rakkoo lammiilee biyyattii karaa seeraan alaatiin furuuf hojjetamaa jiraachuu ministeerri muummee itti aanaa Tamasgan Xurunaa himan. Daddabarsa lammiilee seeraan alaa ittisuuf qindoominaan hojjetamuu akka qabus ibsameera. Tafarii Gammee. Lammiileen sababoota rakkoo diinagdee hawaasummaa fi siyaasaatiin baqattummaa filachuun addunyaa irra jiraannu tanarratti baratamaa dhufee jira. Baqattummaan immoo yaadaa fi mul'ata manaa qabannee baane milkeessuuf carraan isaa baay'ee dhiphaadha. Akka garaa fi yaadaa namaaf hin taatu waan ta'eef biyyoonnis taatee kana hir'isuuf tarsimoo fi imaammata mataa isaanii baafatu. Itoophiyaanis akkaataa godaansaa fi godaantota ittiin to'attu kan mataa ishee qabdi. Kanaanis manni marii godaantotaa dhimma kana xiinxalu murteewwan jajjaboo to'annoo fi hordoffiin wal qabatu ni murteessa.
Haaluma kanaan manni maree godaantotaa yaa'ii isaa waggaa bara 2017 bakka ministeerri muummee ittaanaa Tamasgeen Xurunaa argamanitti taa'ee jira. Ministeerri muummee ittaanaan ergaa dabarsaniin yeroo ammaas lammiileen karaa seera qabeessa hin taaneen godaanaa jiraachuu ibsanii jiru. Taatee kana namoota seeraan ala nama filuun godaansisanii fi faddaaltonni hammeessuu keessatti gahee olaanaa bahachaa turuu himanii jiru. Kun lammiilee du'aa fi dararaaf saaxilee jiras jedhan. Kana hir'isuufis imala karaa seeraa bal'isuutu furmaataas akeeku. Godaansa seeraan alaa ittisuu wantoota yakkaaf saaxilamoo ta'an adda baasuun furaa deemuu, hirmaannaa diyaasporaa guddisuu, lammiilee keenya biyyoota adda addaatti rakkoo keessa jiran nageenyummaa fi kabajni isaanii akka eegamu akkasumas biyya isaaniitti akka deebi'an gochuun barbaachisaadha. Yakka daddabarsa lammiilee seeraan alaa irratti waloon hojjechuunis fala waaraatti jedhanii jiru. በሀገራችን በሰው የመነገድና ሰውን በህገወጥ መንገድ ድንበር የመሻገር biyya keenyatti nama daldaluu fi lammiilee karaa seeraan alaatiin biyya biroo akka deeman kakaasuun baay'ateera. Kana ittisuu qabna. Yakkoota akkanaa kana waliigalteewwan idil addunyaa mallatteessine bu'uureeffachuun ittisaa jirra. Ministeerri haqaa Haannaa Aaraya Sillaasee lammiileen sababa rakkoo hojii dhabdummaatiin karaa seeraan alaatiin biyya ormaatti imalanii akka hin rakkanne carraa hojii uumuu fi feesisaa jedhanii jiru. ዜጎች በህጋዊ መንገድ ሄደው ሰርተው ራሳቸውን ቤተሰባቸው Barakana lammiilee karaa seera qabeessa ta'een biyya barbaadan deemuun hojjetanii ofii fi warra isaanii akka jijjiiraniif hojii baay'eetu hojjetame. Lammiileen karaa seeraan alaa gara biyya biraatti godaanuuf osoo yaalanii to'atamanis naannolee waliin taanee gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an taasisneerra. Labsiin to'annoo godaansaaf godaantotaa bahuun mana maree federeeshiniitiif dhiyaateera. Itoophiyaan yeroo ammaa lammiilee biyyoota alaa miiliyoona tokkotti dhiyaataniif dahannaa hayyamuufiin ishee eeramee jira. Hoggansii fi miseensonni humna eegdota Riippaabilikaanii hojjettoota waajjira ministeera muummee waliin ta'uun gaara yakkaa irratti biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaabanii jiru. Miseensonni kunneen dhaabuun bayyanachuu mata duree jedhuun kan moggaafame sagantaa ashaaraa magariisaa irratti hirmaachuutti gammaduu ibsaniiru. Hawwii Taaffasa. Raayyaan ittisa biyya eeguun cinatti eegumsa naannoo irratti hirmaannaa olaanaa taasisaa jira. Hoggansii fi miseensonni humna eegdota Riippaabilikaanii qaama hojii eegumsa naannoo kan ta'e hojii ashaaraa magariisaa bara kanaaf biqiltuu dhaabaniiru. Ajajaa olaanaa humna eegumsaa Riippaabilikaanii Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Raggaasaa akka biyyaatti adeemsa biyya magariisaa taatee dhaloota dhaalchisuuf hojjetamaa jiru keessatti raayyaan ittisaa ashaaraa isaa kaa'aa akka jiru ibsaniiru. Karaa nagaatiin biyya qabbanooftuuf biyya magariisa taate keessatti jiraachuudhaaf biyya qilleensa gaarii qabdu oksijiinii gaarii ilmi namaatiif bineensi daggalaallee argachuu danda'u bifa kanaatiin akka mukaan uwwifamu deeggarsa karaa keenya akka humna waraanaa tokkotti kana geggeessaa jirra. Gammachuu guddaadhaan hojjetaa jirra. Bara baraan kanuma hojjenna. Ganni kun amma dhumutti waan kanarraan dhaamu. Itti gaafatamaan itti aanaa humna eegumsaa Riippaabilikaanii Birgaadeer Jeneraal Balaay Ayyalaa itti gaafatamummaa biyya eeguu qabannee cinatti tajaajila lammummaa irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jirra jedhan. Biyya eeguun dirqama keenya tokkoffaadha. Biyyi nageenya hin qabne misooma hin qabdu. Kun ergama keenya tokkoffaadha. Ergama keenya tokkoffaa bukkeetti immoo uummata keenya gargaaruun, uummata keenya tajaajila adda addaa kennuun, biqiltuu dhaabuun, qonna qotuu, mana qotee bulaa warra dadhabootaa ijaaruun, waan adda addaa tola ooltummaa adda addaa irratti hirmaatuun dirqama keenya jechaadha. Kallattii ministeerri muummee Abiyyi Ahmed kaa'an hordofuun ashaaraa keenya kaa'uuf biqiltuu dhaabuu irratti dirqama keenya ba'achaa jirra kan jedhan ammoo ajajaa kutaa waraanichaa Koloneel Akaaluu Kaasaati. Nama tokkoof yookiin nama lamaaf miti dhaloota dhufuuf waan ta'eef waraannis hojii keenya sirriitti hojjechaa jirru. Hojii kanammoo galma ka gahu kallattii muummichi keenya yookiin gaggeessaan keenya hoogganaan keenya kaa'een galma isaa gahuu duwwaa bichaa otoo hin ta'in akka biyyaatti waan nu ilaalchifatuuf eessumattuu hojjechuun dirqama keenya kun kan saba addaan qoodu kan nama addaan qoodu waan hin taaneef waa biyyaati. Siyaasni garaaf garaa nuti immoo akka raayyaa isaatti waan biyyatti dhufe waan biyya ajajame hojii keenya waan ta'eef eessumattuu haa taanu hojii keenya walitti qabnee dhaabuun hojjechuun kunuunsuun dirqama keenya. Sagantaan ashaaraa magariisaa kun erga eegalameenas hariiroo kutaalee hawaasaa waliin qabnu cimaa jira kan jedhan ammoo miseensota humna eegdotaa Riippaabilikaa saganticha irratti argamanidha. Yeroo hawaasa waliin biqiltuu dhaabnu hawaasa waliin walitti dhufeenya hariiroo cimaa akka nu uumu taasisee jira.
hawaasni illee maalummaa keenya eenyummaa keenya qaamni nageenyaa kun hawaasaafis misoomaafis nageenyaafis akka dhaabbate hariiroo cimaa nu uumee jira jechuudha. Kanaafuu bu'aa baay'ee of keessaa qaba hawaasa waliin hojjechuun. Biqiltuun ashaaraa magariisaa kun faalama qilleensaa addunyaaf sodaa ta'eef furmaata waan ta'uuf qaamoleen hundi dirqama lammummaa isaanii cimsanii ba'achuu akka qabanis dhaamameera. Hoggansii fi miseensonni paartii Izeemaa yaadaan ni dorgomnaa dhimma biyyaa irratti nu tumsina mata duree jedhuun paarkii Shaggaritti biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaaban. Miseensotaa fi hoggansii paartichaa yaa'ii isaanii waliigalaa lammaffaa ta'aa kan jiran yoo ta'u, yaa'ichaan cinaattidha biqiltuu kan dhaaban. Hogganaan paartichaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa paartileen morkattootaa yaadaa fi ilaalcha waliin fakkaanne yoo qabaannes piroojeektoota dhalootaaf darbanii fi biyya fayyadan irratti garuu tumsuun hojjechuu qabna jedhan. Kanarraa ka'uunis miseensota paartichaa 700 walgahii kanaaf kutaalee biyyattii hundarraa dhufan wajjin biqiltuu dhaabuun ashaaraa keenya kenneerraa jedhan. Miseensonni paartichaa dhaabbii biqiltuu kanarratti hirmaatanis paartiin isaanii yaadaa fi piroojeektoota biyya irratti fayyadan kan hirmaatu ta'uu himaniiru. Hirmaannaa sagantaa ashaaraa magariisaa irratti taasisaniifis kan gammadan ta'uu ibsaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee xiyyeeffannoo ijaarsa daandiif kennee cimsee kan itti fufu ta'uu kantiibaa Adaanech Abeebee himan. Kantiibaa Adaanech piroojeektiiwwan 21 magaalaa Finfinneetti ijaaraman eebbisiisaniiru. Sirna eebbaa kanarratti afayaa'iin mana maree Finfinnee Buzunaa Alqadir dabalatee hooggantoonni olaanoo magaalattiin abbootiin gadaa fi amantaa argamanii jiru. Kantiibaa Adaanech sirna eebbaa kanarratti magaalaa Finfinnee ammayyoomsuuf hojiilee misoomaa koriidaraan dabalatatti ijaarsa daandiif xiyyeeffannoo kennanii hojjetaa jirra jedhan. Bara bajataa kanatti bulchiinsi magaalattii piroojeektoota hedduu fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan hojjetee tajaajilaaf banaa taasisuu himaniiru. Guyyaa har'aas piroojeektoota daandii garaagaraa kiiloomeetira 31.5 dheeratuu fi riqichoota 8 walumaa galatti piroojeektoota 31 eebbaaf banaa taasifneerra jedhaniiru. Piroojeektoonni kunneen hirmaannaa uummataa fi bajata mootummaan kan ijaaraman ta'uus kantiibaa Adaanech eeraniiru. Magaalaa Mattuutti piroojeektoonni misoomaa garaagaraa birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 29 hojjetaman eebbifamuun tajaajilaaf qophaa'aniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaattis bara kana piroojeektoonni 426 ijaarsi isaanii xumuramee tajaajilaaf qophaa'anii jiru. Gabaasa waajjira koominikeeshinii magaalaa Mattuu fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa Hiiraan Silashiitu dhiyeessa. Godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuutti rakkoolee bu'uuraalee misooma hawaasaa furuuf piroojeektoonni garaagaraa hojjetamaa turan xumuramuun eebbifamanii tajaajilaaf banaa ta'aniiru. Sirna eebba piroojeektotaa kanarratti kan argaman paartii badhaadhinaa Damee Oromiyaatti itti gaafatamaan siyaasaa namarraa bulii mootummaan jireenyi hawaasaa akka jijjiiramuuf rakkoolee bu'uuraalee misoomaa maqsuuf yoomiyyuu caalaa xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraachuu dubbatan. Magaalli Mattuu magaalaa sababa adda addaatiin galii isaa baay'ee xiqqoo kan ta'edha. Isa duwwaamatii galii magaalaa keessatti argamu walitti qindeessanii hojii misoomaatiif oolchuu irrattis qormaata guddaadha kan ture. Kanaaf amma hooggansi bulchiisa magaalaa Mattuu gama tokkoon galiin bulchiisa magaalaa Mattuu akka dabalu gama biraadhaan immoo galiin argamu tajaajila uummataatiif akka oolu gochuu keessatti hojiiwwan jalqabaman hojii gaggaarii hojii milkaa'ina qabu waan ta'eef kana galmaan ga'uu keessatti immoo magaalaa kana keessa jiraattota magaalaa kana keessa jiraattan caasaa keenya magaalaa wajjiniin taatanii hojii hojjettaniif beekamtii guddaa isinii kennuu barbaadna galatoomaa fayyaa ta'aa jechuu barbaadna. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Mattuu obbo Tashaalee Jarsoo gama isaaniin magaalichatti baajata birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 29 piroojeektonni gosa garaagaraa hojjetamaa ture xumuramuun faayidaa hawaasaaf banaa ta'uu dubbataniiru. Waggoota 6 darbaniif bulchiinsa magaalaa Mattuu keessatti bajanni piroojeektiidhaaf hojiirra oole miliyoona 192 yeroo ta'u kan bara 2017 kun qofti miliyoona 329 parsantii 71 kan waggaa 6 caala jechuudha.
seenaa bulchiinsa magaalaa Mattuu keessatti seenaa jalqabaa galii magaalaan ofii maddisiisuun bajanni olaanaan piroojeektiidhaaf akka inni hojiirra oolu kan itti murtaa'edha jechuudha. Jiraattonni magaalichaa eebba kanarratti argamanis magaalli Mattuu yeroo ammaa gama hundumaan jijjiirama agarsiisaa jiraachuu himaniiru. Mootummaan jijjiiramaa kun waan baay'ee hojjetee bu'aa gaarii argamsiiseera. Piroojeektonni amma daawwanne kunis wantoota bara duraaniirraa gangalataa dhufe fixee kan haaraallee kan jalqabee kan xumurataa jiru ta'uunsaa baay'ee nama gammachiisa. Jijjiirama ammaa kana keessatti dhaloonni bu'uura misoomaa jiru amma iddoon kun itti argamaa jiru kuni dhalataa boriitiif kan ta'udha. Tokko lammaffata jijjiirama guddaa jira magaalaa keenya keessatti. Karaan kobilistoonni adda addaa hojjetamaa jira. Ibsaan uummata keenyaaf galaa jira. Gara fuulduraatti mul'ata guddaa jira jijjiirama biyya keenya keessatti. Kanallee badhee jira jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaatti bara kana piroojeektonni 426 ol hojjetamanii xumuramuun tajaajila uummataaf banaa ta'aniiru. Bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Mirreessaa Fiixee piroojeektota bara kana hojjechuuf karoorfame 460 ta'an keessaa 426 xumuruun tajaajila hawaasaaf banaa taasifneerra jedhan. Bara 2017 kana akka godina Horroo Guduruu Wallaggaatti piroojeektota gara 460 qabnu keessaa piroojeektonni 426 bara kana xumuruun tajaajila qaqqabanii jiru jechuudha. Kolaa 16 walakkaarraa kaane olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan gandoonni qulqullaa'anii deebi'anii ijaaramanii har'a tajaajila uummataa waajjirri gandaa dhaabbileen tajaajila uummataaf kennan ganda irratti dhaabbatanii hojii eegalanii jiru. Bulchaan aanaa Abbaay Cooman Soorii Farradee piroojeektota jalqabne qulqullinaan yeroo qabameef keessatti xumuruun hawaasa fayyadamaa taasisuuf hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Piroojeektonni ijaaramanii xumuraman kun tajaajila si'ataa qulqullina qabu, ariitii qabu hawaasa keenyaaf akka laatuuf jechaadha. Hawaasni keenyis kana beekee piroojeektii isaa fi ijaarame kana kunuunfachuun eeggachuun gahee isaa akka ta'ee fi akka ittiin tajaajilamuuf jechaadha. Daawwattoota kan hordofaa jirtanii TV Afaan Oromoo irraa oduu dilbata guyyaa isin bira gahaa jirudha. Ammasitti fufnaa maddeen alaarraa argannetti yoo ceenu ammoo Hamaas waliigaltee dhukaasaa dhaabuuf qophii ta'uu hordofee lammiileen Israa'el Teel Aviivitti hiriira bahan. Bulchiinsi Benjaamin Netanyahu waliigalticha dhugoomsuun lammiilee Israa'el harka Hamaas jiran akka gallakkifamaniif lammiileen gaafatameera. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu garee waliigaltee dhukaasa dhaabuu irratti mari'atu Kaataaritti akka ergan beeksisaniiru. Hamaas marii dhukaasa dhaabuu kallattiidhaan eegaluuf qophii ta'uu beeksiseera. Namoonni Teel Aviivitti hiriira mormii bahanis injifannoo dhuma waraanichaa lammiilee Israa'el harka Hamaas jiran gallakkisuu akka ta'e ibsaniiru. Odeeffannoo maddeen alaarraa arganne isa dhumaatiin balaan lolaa US Ameerikaa Teeksaasitti mudateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 51 darbuun himame. Balaan lolaa kun rooba cimaa jimaata darbee roobeen lagni Guadalupe jedhamu guuteen dhangala'uu hordofee ta'uun ibsameera. Daa'imman 9 dabalatee namoonni balichaan as buteen dhabaman 27 barbaadamaa jiraachuu poolisiin Teeksaas beeksiseera. Lakkoofsi namoota balaa lolaa kanaan du'anii dabaluu akka danda'us ibsamee jira. Daawwattoota keenya oduun dilbata guyyaadhaaf maddeen alaaf biyya keessaa qindeeffannee kan hordofaa turtanidha. Ana Saantii Asaniin ture. Qophiileen TV Afaan Oromoo kanneen biroon itti fufuu dilbata gaarii.